Dhimma ittaanuun magaalaa Finfinneetti facaasaa dheengaddaa Artist Qamar Yuusufii fi Taaddalaa Gammachuu ijoollee isaanii mana barumsaatii fuudhuu yoo deeman hokkarri isaan hin eegne isaan mudachuu Qamar Yuusuf BBC'tti himan. Qamar akka jedhetti ijoollee isaanii mana barumsaa Greek Community School jedhamu fuudhuu yoo deeman qaamonni meeshaa waraanaa hidhatan mooraatti galtanii ijoollee keessan hin fudhattan jechuun akka isaan ittisan himan. Amma karaa abukaatoo isaanii qaamolee rakkoo uuman himachuuf adeemsarra akka jiran kan himan Artist Qamar yaaddoo nageenyaa keessa nu galchaniiru garuu eenyummaa isaanii hin barre jechuun BBC'tti dubbatan. Waan hin baratamini maaliif ijoollee keenya fuudhuu dhufnaan waan hin beekamne waan akka illee nutti ibsanii kilaashiin dhaabbatanii booda isaan keessa seennaan isinis kilaashiin waliin seentanii namni biraa jireeni anamaaf Taaddalee qofatti as deebi'anii gaan beeku akka waa nu eeggachuuf haa ta'u maaliif haa ta'u guutumatti ijoollee kanaa ta'uu hin beekne immoo numa lameen itti kan qawwee deebisanii achi qawween baarraqe gaa'ii baarreenaan immoo dim jennaan namni hundi dhaga'ee namni walitti gadi jige amma iyyite ijoolleen too yeroo san baqatan jechuudha. Jarri kun namoota akkamiidha? Qaama nageenyaati moo akkanuma namoota akkamii? Wayaa isaanii gaawwaluma militarii kana uffatanii waa kilaashii hidhannoos qabanii makiinaa adii tokko keessa kan gurraacha tintu ta'e keessa nama 3 moo 4tu ta'a isaantu ajaja waan godhan kana. Hayyee. Achi makiinaas fudhatanii achi namni walitti jignaan gaa iyyitiinis naman dhoowinee garuma wanni tokko samtee achi makiinaanis baqattee isaanis gara kutan hin argine nu ijoollee keenya fuuneetuma ofirraa ijoolleen xiqqoon duratti rifattee baqanneefumaaf. Kun mana barumsaa naannoo mana barumsaa maal jedhamutti raawwate? Greek Community School jedha. Naannoo kamitti argama Finfinneerraa? Olimpiyaa jechuudha. Caffee Oromiyaa, Oofisa Oromiyaa guddicha Duddubbee jechuudha. Tole amma jarri kun qaama nageenyaa ta'u qaama biraa ta'u waan bartan hin qabdan jechuudha. Waan akka waan barree hin qabnu maqaa isaanii illee nutti himuu hin dandeenye. Dhugaa Taaddeen taargaa makiinaa kaasuu fedhees ni qabaabbalanii akka taargaan makiinaattis mul'atu hin barbaanne. Ijoollee keessan hin fudhattani mana barumsaa kana seentanii jedhamoo gaaffii biraa isinii dhiyeessantu jira? Ijoolleen fudhatan jedhan. Sababa isiniif ibsan hin jiru? Hin jenne waan akka hin jenne sababii. Artisti Qamar miidhaniiru yookaan rukutaniiru kan jedhan ni jiru. Dhugaadhaa waa sitti bu'amee miira ni jira namni si tuqee jira? Nan rukunnee natti qabaabbalee hoggaa natti tokkos deemu namni iyyee gamaa gamanaan. Deebi'ee hoggaa ammas jararraachi utaaluu harkaa baarraayitee samii keessa ta'e egaa xiyyitiin nurra hin buune ana duuba Taaddalee dhaabbata. Sanaan nagumaan manatti deebitan ergasii? Achi nagaan manatti deebinee guyyaatti aanu nu waamanii iddoo tokkotti guyyaatti aarrallee nu waamanii hin dhayne nutis maaliif akka nu waamanii eenyu kan waame hin beeknu hin deemne bakka san. Eenyu kan si waame? Waan achi ta'e san dubbannaa dhiifama jennaa jaaniiti telefoona bilbilanii ijoolleen Oromoo baay'inaan waan na biratti walitti qabamanii jiraniif ijoolluma teenya kaasee jalaan dubbanne ijoolleen ittuma cufte. Jaruma sanatu ofii bilbilee dhiifama siin gaafanna koottaa jedha. Naasofnaa dubbiin akka isin laaltan sanii miti jan ijoolleen keenya immoo waxabajjii kana keessa ijoolleen keenya dhumuu barte waanuma aggatamee jira jaaniiti telefoona narraa fudhanii ijoolleen ani alkulameen kana ijoollumati keenya idduun bulee ijoollumatu telefoona kaasaa ijoollumatu cufaa hin kaasan nama jala nama baay'eetuma biyya alaarraas bilbila Ameerikaa Kanadaa ijoollumatu deebisa ammoo warri asii akkas jennaan ijoolleen ittuma cufnee jaan bakka hin barbaachisu jennee. Bakka kamitti si waamanii ture? Bakkuma wanti kun raawwatetti moo bakka biraatti sin beellaman? Hin gaafanne ijoolleen ni waame jennaan wanni kun sodaachisaadha bakkuma takka illee deemuu hin barbaachisu wanni kana seerumaan jala deemuu qabnaa jedhaniiti ijoolleen taphaqoonni keenya kan Oromootis walitti qabamanii nu bilbilan. Qaamni nageenyaa kana hubachiistanii jirtu yookaan beeksistanii jirtu? Qaama nageenyaa anallee miti bakkuma tokko taanee akkuma tokko waan tokko keessa waan jirruufi Taaddaleen itti barreessaa ture beeksisaa ture. Taaddaleen beeksiseera. Amma yaaddoo akkamii qabdu Qamar? Waan kun artistoota Oromoo irratti darbee mul'ata. Kanaan dura ni beekamaa waan artistii Hacaaluu irratti raawwate sana booddees namoonni reebamanii beekaman ni jiru. Qaamaan miidhaan kan irra gahee yaaddoo ni qabda kana dura ammoo miira akkamii keessa jirta? Nuyi akka jennu manni keenyas nu wajji dhaabbatee nama tokko erganni du'e qofaa miti
Akkumaatu jettee akkuma kanatti ilaalluti nama Haacaaluu fakkaatu dhabne. Anas haa ta'u kan biraa wanni kun kanatti hin dhaabbattu. Buruus kan biraa ta'a. Kanaa jecha waan kana laaftutti ilaaluun nurra hin jiru. Namoota isaan bakka wanni kun itti taate namoota isaan beeku jira. Jala deemneetuma mana seeratti nu dhiyaatanii maaliif akka nurratti tokkosan akka nu gaafatamuudha yaadni kiyyaa fi kan Taaddaleedha gaammaatti. Hayyee kanaaf himata banuuf deemtu jechuudha abukaatota waliin ta'uun. Namoonni walii garii immoo hin baninaa dhiisaa lakkii rabshaa biraa ofitti hin barbaadinaa maaree jaanii. Ammoo namoonni tokko immoo namoota kana barbaaduun immoo mootummaa wajji wal lolus ta'uu kan ta'u ni ta'a. Mootummaa maaltu kana keessa galchee jarriinuu hin dheesse jennaa nuti humnuma isaan ta'anuu baruu qabnaa mitiire. Akkasitti namni kana wal qabee jira. Irra guddaan namaa immoo barbaadaniituma kasasamanii mana seeratti dhiyaatanii adabbii isaanii fudhachuu qabanii yaaduma nuti qabnu kana qaban. Dhaggeeffattoota keenya dhumarra geenye jira. Dhumarratti immoo akkuma barame odeeffannoo ispoortiiti kan isinitti himnu Firaa'ol Balaa waliin stuudiyootti argamna. Firoo kamirraa eegalla? Meesiirraa akka eegalluun barbaade Meesiin egaa torbee darbee kilaba isaa duraanii keessaa bahee gara Ameerikaa deemee Inter Miyaamii seeneera. Amma immoo tapha jalqabaa taasisuun goolis lakkoofsiseera mee waa'ee isaa nutti miti garattaa nutti immoo dabarra. PSGT gara Inter Miyaamiidha kan deeme torban darbee kan dhageenye tapha jalqabaa har'a taasisanii jiru. Tapha michummaa ture Awustiraaliyaa fi Arjentiinaan kan taphatan har'a Chaayinaatti Beejingitti ture taphni kun kan gaggeeffame. Erga waancaa addunyaa injifatanii as tapha sadaffaa biyyasaaf taphachuu isaati. Har'a galchii jalqabaa lakkoofsuutiin Meesiin kubbaa miilaa taphachuu erga jalqabe galchii ariifattu yookaan yeroo gabaabaa keessatti lakkooftee taatee isaaf galmooftee jirti. Daqiiqaa tokkoo fi sekendii 19 irratti taphni jalqabee galchii kana lakkoofsee jechuudha. Arjentiinaan 2-0tiin Awustiraaliyaatiin tapha michummaa kana injifatanii jiru. Gama biraan immoo ramaddiin piriimeer liigii bara dhufu har'a ibsameera. Ramaddii kana wanti adda godhu jira moo bara dhuftu ramaddii kana keessa warri wal morkatan akka eegamu kan taasisu jira keessaati. Taphni shaampiyoonaan bara kana shaampiyoonaa qofa osoo hin taane piriimeer liigii keessatti shaampiyoonsi liigii fi FA Kaappii akkasumas piriimeer liigii kan injifate Maanchister Siitiin Barnilee wajjiniitiin taphata. As keessatti waan adda tokko arginu Barnileen bara kanadha gara piriimeer liigiitti kan guddate. Leenjisaan Barnilee immoo taphataa Maanchister Siitii duraaniiti. Viinsent Koompaaniidha. Viinsent Koompaaniin deebi'ee leenjisaa isaa duraanii Peep Gaardoolaa wajjiniitiin morkata jechuudha. Taphni jalqabaa Barnilee tapha jabaa ta'uu isaati jechuudha. FA Kaappii keessattis wal arganii ture bara darbe kana keessa Maanchister Siitiitu mo'atee jira. Taphni kun haalaan eegama jechuudha. Leenjisaa fi taphattoota duraanii wajjiniitiin kilaba tokko keessa turantu wal morkata jechuudha. Arsenaal Nootingaam Foorest waliin ramadamee jira. Maanchister Siitii waancaa piriimeer liigii injifachuu isaa kan mirkaneeffate taphoonni 3 otoo isaa hafanii tapha hafan keessaa otoo hin taphatiin Nootingaam Foorest Arsenaaliin mo'achuu isaarraatii kan ka'edha jechuudha. Arsenaal Nootingaamiin mo'amee gara dhumaa kan ammas bara dorgommii dhufuus kilabuma kana wajjiniitiin morkachuutiin jalqaba jechuudha. Taphni jabaa biraan eegamu jalqabarratti Cheelsii fi Liverpool gidduuttidha. Liverpool hirmaannaa shaampiyoonsi liigii dhabee Awurooppaa liigii keessa bara dhufu kan taphatu 5ffaatii waan xumureef Cheelsiin immoo sadarkaa 11ffaatiin xumuree Manchester United sadarkaa 3ffaan kan xumure Wolves waliin taphata. Wolvesiin gara dhumaa kanarra injifatee ture Manchester United. Kan biraa warra hirmaannaa shaampiyoonsi liigii argatan keessaatii Newcastle sadarkaa 4ffaan kan xumure Aston Villa kilaba sadarkaa 6ffaa waliin xumure waliin morkii taasisu jechuudha. Kilaboonni lamaan bara dhufuuf taphattoota gaggaarii mallatteessisuuf yaalaa jiru. Morkii cimaan irratti mul'achuu danda'a jedhamee eega. Zalaalam Galatoomii odeeffannoo nu kenniteef. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan Oromoo har'aaf qopheessinee asumarratti xumurree jirra. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture. Firaa'ol Balaayee qopheessummaatiin waliin turtii taasisteetti. Deevis Moosaaroo gama ogummaa teeknikaatiin odeeffannoowwan waqtaawaa biyya keessaa fi idil addunyaa dubbisuudhaatiif gara marsariitii BBC afaan Oromoo deemuu ni dandeessu. Boruu sa'aatii akkasitti walitti deebinaa halkan gaarii.